yaadde ilmi tokko namni tokko gaafa si belleessee ati badii Nageenya buusaarra jookar biyya keessaa bahe. Nageenya buusaarra. Yoo qabaate nama sanii itti dhagahama sii galee nama tokko deebisuu dubbataa salphisuun jalumaa callisuu akkuma jiru ta'ee garuu hojiin manaa kan isatti ta'u ati gaafa isa xiqqeessite osoo hin taane gaafa isaa bakkee kennite osoo inni si arrabsu akkana jetteen namni sun sammuun isaa hin dalaisiisa maaf namni kun akkana naan jedhee sii galee namni miira keessa seensisa nama Kadir already deebisuun waa wahii dubbate malee nama tokko gaafa inni belleesse osoo belleessitee jirtaa wanni waan ofii jaalannu nama biraatti illee jaalachuudha malee tokko diqqeessisee tokko gaqqabu osoo hin taane dhimma dhuunfaa dubbatee mi Kadir dhimma dhuunfaa gaafa inni dubbate dhuunfaa isaatitti waan isa gorsinuuf waa isa himna malee kutaa bakka buuneeti ta'uu hin qabnu sii galee innis Harargee bakka bu'ee ta'uu osoo hin qabne nutis Arsii bakka buunee osoo hin taane akka nama dhuunfaa akka shabaabaa akka dargaggeessaa tokkotti dubbataa jirra waan kana isatti haala saniin ibsuu qabna malee amma waa'ee jaalalaati kan haasa'aa jirru malee waa'ee jibbaati miti kana jechuu kan barbaade gabaabumatti namni tokko gaafa si belleessa ati yoo gaarii yaaddeef itti dhagahama maaliif namni kun osoo an isa arrabsu waan gaarii naa yaada maaliif osoo an isa diqqeessu waan gaarii akkana naaf yaada waan jedhuun hin dalaisiisa itti dhama hilliinaa isaatitti baay'ee dhukkubsata sii galee kana waan ta'eef ilma namaa kan hinjifattuun arrabsaa fi diqqeessaa fi maal jechuuf osoo hin taane isaa yoo inni badii si yaadde gaarii gaafa yaaddeef kanaan kan injifatuu dandeettu kanaan ka karaa irra deebisuu dandeettu kana waan ta'eef nuti jaalala beennaa jaalala nama haa hinjifannu malee jibbaaf arrabsaaf walitti dhiibaa kanaan biraa haa deebinu waan nama hanga har'aa jala seenee hin turre ani waan har'a waa'ee jaalalaatiif waliin qabeef yaani waan kana dubbachuuf natti tolee seene sii galee malee waa'ee jibbaatii miti karaa haasaa jiru. waan inni dalage mataan irra deebee irraa guurachuu qaba yasarraa ubbatu maal gargaartan naaxaante raamsa kootu maal gargaartan walii bilbiltanii naaxa hin gargaarsistan maal isin gargaarsistan yasarraa ubbati qaban irra zooree ilmaan Oromoo tanettan kwaakkee 60 miiliyoona idal birrii 10 irraa guuratu dammarina birrii meeqa ol irratti sinti birru ankwaakkee sartuan yaa jawaari wanni jibbee qobdanii Hasan maal mucaa kanarraa maal feetan gararra maal isinii godha mucaan kun itti naa qoy bakka waan jiru waan haasoo kana booda gadi bayee si komandoo hin arrabsu intu wallahi ayna kam wallahi anatu sinin jedhe anatu sinitti bira wanni waan kana faasaa haasoo hin nuti ummata Kadir hin bira jiru Kadir martuu kana booda gabbayee umma si komandoo maqaan dhahu akkuma argitan kana marti keessanuu jaalala duraan qabnuuf akkasumatti qabnaa fi itti nu bane obboleessa kiyya. Yaa kanaaf warri ammoo Kadirin gargaarratan maal abbaa keessanii gargaartan isinuu isin gargaara. Maana buuf tare ana maal godhee na buuf tare salama way. Isinuu isin gargaara eenyu nadde. Maa inni reesi deeggaraa jira fokkataa fuula udaanii way maana buuf taana. Amma ana moosii Inna nan buusin ka ammal si godhee na buuf tare ana salama side. Kisi godhaa yumuutii godhadhu ta'a. والله بالله إن سلمت سيدك جراج رابرني غوريلا تاي كازم قري أنا من أبانو كنا بوفتو في نتنمتو أما اللي سكر بدالج أنكو موتي غلط تاي إلى وين إني فكرت يا أكي مركاني سنور إلى بيشان أباسو رمزان تقول رمزان توين بيجرنا ما جراكنا جوكر لي نما باي كيس جرا شرنا ما كنا دوباره مي جوكر أبو إذن أرام تاني روح تاني دبّتهم تاني أنا كثير مرتونا بلوكة جرا بلوكة لكن بس والله بالله بلوكة أبو إن اللي تبلوكي بوا طلال أما ولما قال أنا كيفنا جوكر أنا كيفنا جلا سباس بلوكي جلا يوتيتين أرجع أنا نمورس أرجع أقول وأنا أنا كيفنا والله بالله طلال جوار كدير جواريف وابا اجن اتوري وابا سربس باسافي توري بقى نما كان بيت تاغلو افاجي سايسن اورو مليون جهاتما وان اني حجته دوغتني بر والله اورو مليون جهاتما مچا كان دلي سيفتني دوغتن بري كفلا في بريسا ديبسا بريسا يا إن غرغارة جتي دمو فان غوتني ما غرغارتن حقا رايو اول ما غدا غبا ورسي كومن دوفا ول غايدي غرغار سغدو في كبا والله بالله غرغارو كبا برر سيدار ار كامرا انو لك سني دا بينا دا بري وانت كانو قراتا ميدو غما اني دا بيتانا برين غرامو في كبا اكسي كومن دوتو
isin irraa qaba birrii Oolmaa isaa isin deebisaase birrii isaa galchaa Deebisaa wallahi birrii birrii isin isaa irraa qaba galchaa fi birrii isaa birrii isaa galcha. yaa birrii isaa deebisaa hundi keessan warri birriin isaa isin irra jiru haa oromoon miileena 60 irra birrii isin irraa qaba fatii dubbadhu Fatishaan bakka dalagaa jiran fakkaate. isaan haa ta'u rakkoon qabu amma walumaa gala durriyyeen gubbaan caffarranu warra caffaru keessaa nama takkaadha kadiir kana caalamee jawaari maal godhaaf jawaari kana Dooti waa jedhanatti hin fakkaatu. Maaliifi nuti beektan Kadir Martuu akka jaalannu namni loqoda Kadir Martuu yookaan haasaa Kadir Martuu beeku yookaan sirba Kadir Martuu seeraan dhaggeeffatee beeku ijoollee Baalee qofaadha. Ijoollee Arsiisii Komandoo qofaadha. Hin beektaniimi? Sirba Kadir Martuu waan jedhu hin beektu ijoolleen Harargee. Maaliifi aksartii isaa ka seeraan dhaggeeffateetiin hin jaalatu ijoollee Baalee. Dhombiriileen nubbaas. Wallaahi namni loqoda isaa. Kabtam godha. Dhombiriileen nubbaas. Dhombiriileen nubbaas deebisaa. Kanaafuu jechuun nama gadi buusinaa asirra Kadir ni jaalannaa kana booda Kadir gadi baatee uummata sii komandootiin waan jedhini ajala jirtaa sheersi godhanii jiranii si argee jira. Kanaafuu uummata keenya gadi bahi dhiifa malee nu gaafadhu kana booda waan hojjette nutti fakkaatu itti nu bani. Yaa nun tuqin nu si jaalanna. Tata company, hey! Afar solleen anu kees anaafi usme laal ahmiyyeedha anaaf usme baaliyyoon namni biraan jiru ta'uu himmee gadaa baatu dullaa guurannetti Okay. waliin gargaarre. Akkas ta'a. Abdi. Amma waan walii galtiin dhuftanii? Ila na dhageeffadhu waliin galte ila abdi maaltu jira beekta yohonee qumaaraalle na dhageeffadhu abdi ana sitti ma waan ajaa'ibaa wayii dhagee qumaara wayiitu jira wantichi maal akka ta'e beekta yohonee ummata hagana bal'atu kana saba guddaa kana saba oromoof qabsaa'e kana irra qumaara hojjetan qumaarri sun ammoo qumaara osoo ijoolleen barattee nurratti hojjette naman aarsu wallahi namni kun dheengadda viidiyoo torba waraabee dubbii nu as gubbattaaso inu kanarraa kan ka'e aareen illee aarii keessa seene yamacarrashaa waraansa qaraa sanirra waraansa qaraa oromoon dalaysiifattee kadiirii waa dhoggatte oromoo miileena 60 irraa kadiir birrii qaba na dhageeffadha dhugamaan nama kana nama gatamuu qabu uma fedhellee yoo ta'e namni kun nama gatamuu qabu abbaa qabeenyaa baay'ee qabna mootummaan biyya bulchu isin jettan oromoo jettanam caalaa bultumee namni makiina miileena 47 tti bitee ofsisaa mootummaadhaami ehee mukkoo sawnu kunillee bara akkuma caalaa bultumee muka ture lolaa ture kunillee akkuma isaati bar mootariitiin dirqama dhaqee biyya gadi akkana laal waamanii biyya gaggalchanii mana isaan malu makiina isaan malu kennaniif yoo jedhan gurbaan kun akkuma caalaa bultumeeti ummata kanaa watakkan jedhu yoo sii dalageen ala caalaa bultumeetiin olitti dhageeffadha wanni isa aarsa waatutti jira dhugaa qaballe ummanni alaaf keessa inni dhageeffadhu gaafa ummanni alaaf keessa inni dhukkubsatee waa hundarratti anuyyuu ofii kiyyaa waan qabu ani qarqaree dheegetutti abbaan qabeenyaa oromoo obbo yaadataa eenyusa yaadataan as ba'ee ani waa takka hin dhiphatinaa waan isaa guutuu ana cufadhetu mana cufaan irraa dhaabe qarqaarsa jechuun akka namni waa takka hin dubbanne godha jechuun namni kun nama qabeenya qabu biqiltuu keessatti illee qabeenyi isaa waan guddaa waan ta'eef as hubeetumaan waan inni rakkate guutuu ana cufaa isin irraa hin dubbatinaa dhaabaayedha. Namni silaa inni qarqaaramaa jiru silaa gara biyyaallee ni gala silaa mootummaan akkatti naqatee gara biyyaallee ni gala amma kawaan san akkas godhe yaadataadha si galee. Kanaafuu akkuma isin jettanuu Kadir dhugaadha saba Oromoo irraa waan guddaa qabaa gahee guddaa qabaa shoora guddaa taphatee yoo waan biraallee ta'e yoo inni aarii keessa galee nama rabsellee isin qeeroon akkatti wal geettanii inni kun kenna jechuun keessan baay'ee namatti tola. Ana haala kana baay'ee jaaladhe. Kun waan dansa waan bareedaadha.
لذي Kanaaf تكون دركما nama ijoollee ta'e akkasii koomandoo kan isa qeeqaa jirtu nama yookaan xiqqoo osoo hin taane namoota guddaa eh? Maal jettu? Dubbadhu.